Konferensiin uummataa magaalota biyyattii 25 keessatti taa'amuu eegale. Aduma Deenalaan Gaanaatti weerarri koleeraa mudate seektara fayyaa biyyattii irratti dhiibbaa uumaa jira jedhame. Ashama akka moltan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu guyyaa kanaaf tamsaasa qal'aattiin qindeeffanneen isinitti hima. Oduuliin Abaabuu Maammotii nu hordofa. Paaspoortiiwwanii fi sanadoota imala Itoophiyaa ammayyaa fi nageenyummaan isaanii kan eegame taasisuu tarkaanfii guddaadha jedhan Pirezidaantii Taayyee Asqasillaaseen. Paaspoortiin elektirooniksii haaraa teekinooloojii addunyaan irra ga'e fayyadamuun Itoophiyaatti oomishamee kaleessa ifoomeera. Hawwitaaf isaa dabalata qabdi. Paaspoortiin elektirooniksii haaraa fi ammayyaan Itoophiyaatti oomishamee ifoomeera. Paaspoortiin kun teekinooloojii ammayyaan kan oomishame yoo ta'u bakka Pirezidaantii Taayyee Asqasillaaseen argamanitti ifoomeera. ክቡር ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ የመጀመሪያውን ፓስፖርት ተቀብለዋል። Paaspoortiin kun ragaa nama dhuunfaa fi ashaaraa qubaa kan qabuu fi viizaan mallattoowwan Itoophiyaa beeksisan akka qabu ibsameera. Hojiin diizaayinii isaa guutummaan guututti mootummaa Itoophiyaan kan uwwifame ta'uunis ibsameera. Daayirektarri olaantuu tajaajila lammummaa fi immigireeshinii Salaamaawit Daawit dhaabbatichi riifoormii hunda galeessaa geggeessaa jiraachuu himan. እነሆ ዛሬ ደረጃውን የጠበቀ በመስኩ አሁን ዓለም የደረሰበትን ደረጃ የሚመጥንና Wayita ammaas dhaabbatichi riifoormii hunda galeessa sadarkaa isaa eeggatee sadarkaa addunyaan ammarra geesse kan madaaluu fi kan guuttate sanadoota paaspoortii fi imala dhiyeesseera. Paaspoortiin elektirooniksii kun itti fayyadamaa fi mijataa fi tajaajilicha si'ataa gama taasisuun shoora olaanaa kan qabaatudha. Kana malees daangaalee biyya keenyaa seeraan to'achuun nageenya biyyaa gama eegsisuunis shoora olaanaa qaba. አኳያም ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚኖረው ነው። Sanadoonni imalaa kun biyya keessatti kan maxxanfamu ta'uun isaa sharafa biyya alaa Itoophiyaan baasaa turtee fi harkifannaa tures kan hambisu ta'uu adda Salaamaawit ibsaniiru. Dabalataanis milkaa'insa hojii kanaaf qooda fudhattoota kan ta'anis galateeffataniiru. እነዚህ የጉዞ ሰነዶች በሀገር ውስጥ የሚታተሙበት ሁኔታ መፈጠሩ ደግሞ ደስታችንን እጥፍ ድርብ ያደርገዋል። Sanadoonni imalaa kun biyya keessatti haalli itti maxxanfamu uumamuun isaa immoo gammachuu keenya dachaa taasisa. Oomishichi biyya keessatti oomishamuun hanqina harkifannaa kanaan dura nu mudachaa turan kan hambisu ta'uu bira darbee sharafa biyya alaa biyyi keenya baasaa turte kan hambisudha. Qaamolee mootummaa fi miti mootummaa shoora isaanii bahatan galateeffachuun barbaada. Paaspoortiin elektirooniksii kun hojiirra ooluun maqaa biyyaa ijaaruu irra darbee gatiin lammiileef kenname olaanaa ta'uuf agarsiistuudha jedhan Pirezidaantii Taayyee Asqasillaase. የኤሌክትሮኒክስ ፓስፖርት መጠቀም መጀመራችን በአንድ በኩል የሀገራችንን ገጽታ ከፍ የሚያደርግና ለዜጎቻችን የምንሰጠውን ዋጋና ፋይዳ የሚገልጽ ነው። Paaspoortii elektirooniksii fayyadamuu eegaluun keenya gama tokkoon maqaa biyya keenyaa kan ol kaasuu fi lammiilee keenyaaf bakkaa fi faayidaa nuti kenninu kan ibsuudha. Gama birootiin ammoo nageenya biyya keenyaa eeguuf kan dandeessisuu fi hojumaata badaa damee kana keessatti mul'atu hambisuuf akka ta'e ni amanama. Tajaajila damee kanaan kennamu biyya keessatti oomishuun danda'amuun faayidaa olaanaa kan qabudha. Saganticha irratti afyaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa Taaggasa Caafoo, afyaa'iin mana maree Federeeshinii Aganyoo Tashaagar, Pirezidaantiin mana murtii waliigalaa Teewodiroos Miiratii fi hooggantoonni garaagaraa argamaniiru. Bara kana galtee qonnaa xaa'oo kuntaala miiliyoona 24 gara biyyaatti galchuu fi karoorsuu ministeerri qonnaa beeksiseera. Ministeerichi raawwii hojii ji'oota jahaasii gamaaggameera. Tafarii gammee dabalata qaba.
utubaa diinagdee biyyattii kan ta'e qonni xiyyeeffannoo argachuun teeknoolojii yeroon gaafatuun yoo hojjetame jireenya lammiilee jijjiiruu fi saalli mijaan kan uumamu ta'a jedhama. Ministeerri qonnaattis raawwii hojii isaa ji'a ja'a wayita ilaalu iddoodhaa gara iddootti garaagarummaan raawwii jiraatus oomisha waqtii tokko qofa oomishuu ilaalchi jedhu laafaa turuudha kan eerame. Oomishni olitti qabamee hangammaatti hanga ji'a ja'aatti harka keenya ga'e gara miliyoona 601 oomishni ammas bakka walitti qabameen xumurameen hin jira. Isa kana wajjin waa fudhannu karoora keenya oomishaan gama misooma midhaaniitiin qabanne galmaan ga'uu akka dandeenyu kan namatti agarsiisudha. Kun egaa midhaan duwwaadhaan gara immoo kuduraaf muduraatti yoo fudhanne dabalataan kanan amma misooma midhaaniitiin kaaseen alatti oomisha gannaatiin gara miliyoona 230 oomisha argannee jirra. Karoorri keenya gara miliyoona 190 ture. Inni kunis karooraa ol kan raawwatedha. Kanaaf hojiin keenya qonna gannaa gaarii ture. Aadaan oomisha jallisii hawaasa biratti baratamaa waan dhufeef raawwiin gama kanaan jirus fooyya'aa ta'uun dubbatamee jira. Qamadii miliyoona 3.5 sanyiidhaan uwwifneeti kan jirru. Bara darbe akkuma yaadattan gara miliyoona 3 kan raawwanne. Miliyoona walakkaatti kan siqu caalmaa qabachuudha raawwiin keenya hangammaatti kan jiru. Kuduraaf muduraadhaan hangammaatti gara hektaara 900 uwwifameeti kan jiru. Kan kuduraaf muduraaf kan qamadii kana yoo walitti daane gara miliyoona 4.4 irra geenye jirra. Karoorri keenya miliyoona 5 jedheetan jira. Inni kun egaa humni jallisiidhaan itti fayyadamuu keenya yeroodhaa gara yerootti dabalaa kan dhufe ta'uusaa biyyi keenya rakkoo jijjiirama qilleensaa dandamachuudhaaf yeroo roobaa eeguu duwwaatu hin taane bishaan lafarraa bishaan lafa jalaa qabnutti fayyadamne yeroo hundaa oomishuu kan jedhu kun jijjiirama guddaa biyya keenya keessatti mul'ataa kan dhufedha. Qonna arfaasaa dhufuufis qophaa'uun eeramee jira. Horsiisni loon ammayyaas ministeerichaan xiyyeeffatamee jira. Gara hektaara miliyoona 3.7 qonna arfaasaatiin immoo oomishuudhaaf karoorfanneeti kan jirru. Gama misooma beelladaatiinis akkasuma sagantaa maaddii guutuu mala namaatiin loon diqaalomsuu yoo fudhanne gara miliyoona 1.9 irra geenyee jira ji'a ja'an kana. Karoorri keenya bara kana miliyoona 3.8 ga'uudha. Bara darbe kan nu hojjenne miliyoona 2.2 duwwaadha. Inni kun yeroo ammaatti dhangala'aa naayitiroojiinii yeroo adda addaatti naannolee kana dura hin qabneefis dhiyeessuu danda'u keenyaan kan bara darbe waggaatti raawwanne cinaa geenyee jirra amma. Inni kunis karoorri keenya akka milkaa'u agarsiisa. Keessumaayyuu immoo misooma lukkuu irratti bishaan gurraachaatti keessumaa giddugaleessa sanyii haadhoo cuucii lukkuu oomishu dhaabuu keenyaan bara kana gara miliyoona 150 rabsina jenneeti kan karoorfanne. Karoora guddaadha. Bara darbe gara miliyoona 80tti kan siqu kan hojjenne waggaa guutuu gama cuucii qurxummii rabsuutiin gaagura dhiyeessuudhaan galteewwan misooma beelladaatiif barbaachisan guutumaa guutuutti haala gaariitti raawwatee jira. Galteewwan oomishaa keessumaayyuu xaa'oon wal qabatee qophiin taasifamuunis himamee jira. Bara kana waggaa 5 keessatti dachaa dhufuudhaan miliyoona 24 dhiyeessina. Miliyoonni 24 dhiyeessinu kun kan jallisiis kan yeroo arfaasaas yeroo gannaas dabalateeti. Bittaasaa ol jalaa duubaan akkaataadhuma barbaachisummaa isaatiin yeroo inni itti ga'uu danda'u irraan ka'ee hangammaatti gara miliyoona 13 kan ta'u waliigalteen mallattaa'eera. Sakaanis yeroo inni itti bitnuuf gatii gaariitti argachuudha qabnu waan fuuldura jiruuf yeroo laallee bituudhaaf malee kanaaf bituudhaaf sharafni alaa kanaaf barbaachisu hundumtuu ramadameeti kan jiru. Wabii nyaataa mirkaneessuuf qabeenya kuufamaa qabanitti sirnaan fayyadamuuf hojjetamaa jira kan jedhan immoo hoogganaa ittaanaa biiroo qonnaa Oromiyaa Bariisoo Fayyisaati. Wabii nyaataa mirkaneessuun hojii keenya ijoodha kan galma keenya guddaadhaan qabanne yeroo ammaa waggaa 6 kana booda erga hojjenne isa kana milkeessuudhaaf tokkoffaa qamadii bonaan sirriitti hojjechuu qabnanii hojjenne lammaffaa hojii yeroo qonna arfaasaan keenya hin beekamu godinaalee keessa jiru tamsaasni roobaa rakkoo guddaan tureef isa sanaaf eegumsa biyyoo fi bishaanii keenya eegumsa qabeenya uumamaa keenya madalasaa humnoonni sirriitti erga hojjennee booda arfaasa irratti hojii guddaa hojjenne. Sadaffaan hojiidhuma gannaa kana karaa inisheetivii ta'e xiyyeeffannaa addaa kennamee riisoorsiin malachuu irratti kennamee yeroo sirriin kennamee leenjiin hubannaan kennamee kilaasteraan isa hojii kunutti finnee galteewwan qonnaa barbaachisu hunda isaa dhiyeessinee hojjechuu qabna inni waan hojjenneef bu'aa guddaan asirratti galmaa'ee jira. Bara kana biqiltuu ashaaraa magariisaa biiliyoona 7.5 dhaabuuf karoorfamuunis himamee jira. Konferensiin uummataa
magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota biyyattii gurguddoo garaagaraatti taa'amaa jira. Konferensiin hooggansaa paartii badhaadhinaa olaanoon durfamu kun magaalota gurguddoo biyyattii 25 keessatti kan taa'amu ta'uu waajjira ministeera muummee kaleessa beeksisuun isaa kan yaadatamudha. Konferensichi haaluma kanaan Finfinnee dabalatee magaalota Adaamaa, Hawaasaa, Baahirdaar, Arbaa Minch, Kombolchaa, Gambeellaa, Jijjigaa bakka miseensonni koree hojii raawwachiiftuu mana marii paartii badhaadhinaa garaagaraa argamanitti gaggeeffamaa jira. Konferensiin uummataa murteewwanii fi kallattiiwwan yaa'idilee lammaffaa paartii badhaadhinaa ilaalchisuun qophaa'e kun magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Booleettis taa'amaa jira. Konferensii kanarratti bakka buutota kutaalee hawaasaa magaalichaa dabalatee pirezidaantii mootummaa naannoo Gaambeellaa Alamituu Umud, pirezidaantii mootummaa naannoo Giddugaleessa Itoophiyaa Indashaw Xaasoo akkasumas hoogganaa paartii badhaadhinaa damee magaalaa Finfinnee Mogos Baalchaa argamanii jiru. Konferensiin uummataa sadarkaa biyyaalessaa kun har'a magaalaa 25 keessatti kan taa'amu ta'uu ragaan paartii badhaadhinaa irraa argame ni mul'isa jechuun Heeraan Silashiitu gabaase. kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma kanarratti turtii gabaabaa taasisna. Riippoortarri keenya Heeraan Silashii yaa'ii kan paartii badhaadhinaa fi hawaasa dabalatee magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Booleetti argamteeti kan isheen jirtu, toora irratti kan argamtee jirtu. Heeraan akkam oolte mee yaa'ii har'aa kanarratti dhimmoota ijoo ta'an gabaabsiti daawwattoota keenya biraan ga'e. Tole guddaa galatoomii abaaboo egaa paartiin badhaadhinaa yaa'ii isaa marsaa lammaffaa tibba darbee taa'een murteewwanii fi kallattiiwwan garaagaraa dabarsuun isaanii yaadatama. Murteewwanii fi kallattiiwwan paartiin badhaadhinaa dabarsee sana bu'uureffachuudhaan egaa guyyaa irraa mariin qaamolee hawaasa garaagaraa hirmaachisee magaalota biyyattii garaagaraa 25 keessatti taasifamaati kan jiru. Qaamuma marii kanaa kan ta'e akka magaalaa Finfinneettis kutaa magaalaa Booleetti yaa'iin qaamolee hawaasaa hirmaachisee taa'amaati kan jiru. Yaa'ii kanarratti egaa pirezidaantii mootummaa naannoo Itoophiyaa giddugaleessaa Indashaw Xaasoo akkasumas pirezidaantii naannoo Gambeellaa Aadde Alamituu Umud dabalatee akkasumas magaalaa Finfinneetti hoogganaa paartii badhaadhinaa damee magaalaa Finfinnee obbo Mogos Baalchaa fi qaamoleen hawaasa magaalaa Finfinnee abbootiin gadaa, haadholiin siiqqee fi hooggantoonni magaalichaa hirmaachaati kan jiran. Egaa hawaasni magaalattis yaadaa fi akkasumas gaaffii garaagaraa kaasanii hirmaannaa taasisaati kan jirani. Egaa waltajjii kanarratti argamuudhaan yaada marii kan dhiyeessan pirezidaantoonni kun lamaan egaa paartiin siyaasaa waggoottan 5-6 darban hojii qabatamaa hojjechaa jiraachuudha kan isaan kaasanii. Keessumaa immoo dhiifama waggoottan jijjiiramaanis paartiin badhaadhinaa hojii namooma irratti xiyyeeffate hojjeteen hojiileen garaagaraa hojjetamaa jiraachuudha kan isaan kaasanii. Magaalaa Finfinneettis hojiileen misooma koriidarii wal qabatee akkuma kanallee hojiileen hojiileen misooma koriidarii wal qabatee hojiin nageenya mirkaneessuu wal qabatee hojjetaman hojii bal'aa ta'uudhaan kan kaafamanii. Akkuma kanallee hirmaattonni waltajjichaa hojiin paartii badhaadhinaatiin hojjetaman waggoottan 5 darban hojii bal'aa ta'uudhaan kaasanii bal'ina isaa immoo oduu keenya galgalaa irratti qabannee kan dhiyaannu ta'a. Riippoortara keenya Heeraan Silashii marii hawaasa Boolee waliin taasisame gabaabsee daawwattoota keenya biraan ga'uuf guddaa galatoominsiin jedha. Oduma wal fakkaatutti hin darba. Mariin hawaasaa murtee fi kallattii yaa'ii idilee lammaffaa paartii badhaadhinaa irratti xiyyeeffate bulchiinsa magaalaa Shaggarittis taa'amaa jira. Waajjiricha waltajjicha irratti haasaa baniinsaa kan taasisan hooggantuun biiroo daldalaa fi miseensa mana marii paartii badhaadhinaa Masarata Saffaa waggoottan darban milkaa'inoonni hedduun galmaa'uu eeruun hanqinoota jiran irratti xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'uu dubbatanii jiru. Waltajjii marii kana irratti pirezidaantii naannoo Amaaraa Araggaa Kabbadaa, ministeera jallisii fi naannoo gammoojjii Dr. Abirahaam Balaay, hooggantuun biiroo daldalaa Oromiyaa Masarata Saffaa fi hooggantoonni mootummaa biroo fi kutaaleen hawaasaa adda addaa hirmaachaa jiru. Marii kanaan hanqinoonni waggoottan darban furuun ciminoota jiranitti fufsiisuu irrattis xiyyeeffatameera jechuun kan gabaase riippoortara keenya Muzayyin Maammaati.
kabajamoo daawwattoota keenya ammas dhimma kana irratti turtii gabaabaa taasisna. Riippoortarri keenya Muzayyin Maammaa dhimma kana hordofaati kan inni jiru. Muzayyin akkam ooltee gabaabsiiti daawwattoota keenya biraan dhimma walgahii har'aa kana keessumaa yaada hawaasa biraan ka'an daawwattoota biraan ga'e. Tole galatoomii akkuma jalqaba irratti kaasuudhaaf yaalle gaa guyyaa har'aa kana as magaala Shaggaritti walgahiin keessumattuu murteewwanii fi kallattiiwwan yaa'ii idilee paartii badhaadhinaa lammaffaadhaan ta'an irratti xiyyeeffate as magaala Shaggar itti taa'amaati kan jiru jechuudha. Egaa walgahii kana irrattis kutaaleen hawaasaa adda addaa hirmaachuu irratti kan argamanii kana bira darbees gaa hooggantoonni paartii badhaadhinaa garaagaraas waltajjii kana irratti kan argaman jechuudha. Keessumattuu hooggantoota waltajjii irratti hirmaatan muraasa maqaa daa'uudhaaf Masarata Asafaa hooggantuun biiroo daldalaa Oromiyaa pirezidaantiin naannoo Amaaraa Araggaa Asaffaa fi akkasumas Dooktar Balaay asitti argamaniiti kan jiran jechuudha. Ministeerri jallisii fi naannoo gammoojjii egaa waltajjii kana irratti dhimmoota ijoo garaagaraati kan ka'anii keessumattuu kallattiiwwan paartii badhaadhinaati yaa'ii idilee irratti lammaffaa irratti ka'an muraasa maqaa dha'uudhaaf paartii cimaa ijaaruu, ijaarsa seenessa waloo akkasumas diinagdee saffisaa ijaaruu fi akkasumas haqa ammayyeessuu irratti hojiilee garaagaraa hojjetamuu akka qaban paartiin badhaadhinaa waltajjiisaa lammaffaa yaa'ii isaa idilee lammaffaatiin kallattii kaa'uun kan yaadatamudha. Kana irratti egaa kallattiiwwan kana milkeessuudhaaf immoo maaltu hojjetamuu qaba hawaasa irraa maaltu eegama kan jedhu irratti walgahiin guyyaa har'aa kanaasitti taa'ameeti kan jiru jechuudha. Egaa nuti asitti argamuudhaan gabaasa waltajjii kana hordofneeti kan jiru keessumattuu hirmaattota waltajjichaa irraa dhimmoonni ijoon ka'an keessaa inni jalqabaa dhimma nageenyaa wal qabatudha. Nageenya waaressuun murteessaa akka ta'edha. Hirmaattonni waltajjii kanaas kan dubbatanii kana bira darbees hojii misooma kooriidarii magaalota keessatti hojjetamaa jiru baay'ee jajjabeessaa ta'uudha kan eeranii. Haa ta'u malee ammas keessumattuu akka magaala Shaggaritti hojiiwwan kun iddoowwan tokko tokkotti harkifachuu isaatiin gara fuula duraatti bal'inaan hojjetamuu akka qabu manneen diigamanii taa'uu akka hin qabnedha. Hirmaattonni waltajjichaa kan kaasan jechuudha. Magaala Shaggar keessatti keessumattuu magaalaan kun magaala akka haaraatti hundaa'e ta'uu isaatiin hanqina bu'uuraalee misoomaa fi akkasumas kenna tajaajilaatiin kan wal qabatu rakkinoonni akka turedha. Waltajjii kana irratti gabaasa dhiyaateen kan eerame akka waliigalaatti gaa keessumattuu rakkoowwan jiran hojiiwwan kanaan dura hojjetaman akka jiranitti ta'ee ciminoota jiran fudhatanii ce'uudhaaf rakkinoota jiran immoo furuudhaaf hojiin hojjetamuu qabu maali kan jedhu irratti waltajjii xiyyeeffatee akka turedha kan ilaalle. Hawaasnis gaa keessumattuu milkaa'ina kallattiiwwan paartichaan kaa'ameef hirmaannaan hawaasa olaanaa ta'uu isaatiin waltajjiin kun qophaa'ee kallattiiwwan kaa'aman irratti hawaasa waliin mari'achuun murteessaa akka turedha jechuudha. Waltajjii guyyaa har'aa kana irratti kan ibsame kutaaleen hawaasaa garaagaraa waltajjii kana irratti hirmaatanis hojiileen hojjetaman jajjabeessaa ta'us gara fuula duraattis hanqinoota jiran irratti xiyyeeffannoon hojjechuun murteessaa akka ta'u ibsaniiti kan jiranii. Waltajjiin kun yeroo ammaas itti fufee taa'amaati kan jiru. Gabaasa dabalataa immoo gara galgalaatti qabannee kan dhiyaannudha. Riippoortara keenya Muzayyin Maammaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiirraa yaa'ii paartii badhaadhinaa marsaa lammaffaaf akkasumas kan hawaasa odeeffannoo bal'aa daawwattoota keenya biraan geesseef guddaa galatoomii yeroo gaarii qabaadhu. Oduma wal fakkaatutti wayitan darbu konferensiin uummataa kutaalee hawaasaa magaalaa Adaamaa godina Shawaa Bahaa fi godina Arsii hirmaachisee Adaamaatti gaggeeffamaa jira. Waltajjiin kun kallattii fi murtoo yaa'ii lammaffaa paartii badhaadhinaa irratti kan xiyyeeffate ta'uun simameera. Konferensii kana irratti ciminoota paartichi yaa'ii duraa booda raawwatee fi hanqinoota turan adda baasuun hirmaannaa hawaasaa jajjabeessuudhaan furmaata irratti fuulleffachuun hojjechuuf galmi kaa'amuun isaa ibsamee jira. Miseensota koree hojii raawwachiiftuu fi koree giddugaleessa paartii badhaadhinaa dabalatee hooggansi naannoo Oromiyaa fi federaalaa konferensii kana irratti hirmaachaa jiru jechuun Sisaayii Soorichaatu Adaamarraa gabaase. Kabajamtoota daawwattoota keenya ammas turtii gabaabaa taasisnaa. Riippoortarri keenya Sisaayii Soorichaa magaalaa Adaamarraa dhimma kana hordofaati kan inni jiru. Sisaayii akkam jirsaa mee gabaabsiitii dhimma hordofaa turte keessumaa ijoowwan kaka'an hawaasa biraan ga'e. Galatoomii Abaaboo egaa akkuma sila kaastee paartiin badhaadhinaa yaa'ii lammaffaasaa egaa magaalaa Finfinneetti guyyoota 3 ta'a ture gara hawaasatti gadi buusuudhaaf guyyaa har'aa mariin hawaasaa egaa iddoolee garaagaraatti gaggeeffamaati jira. Egaa as Adaamattis immoo hawaasa bulchiinsa magaalaa Adaamaa akkasumas immoo godina Shawaa Bahaa fi
godina Arsii hirmaachisee asitti taa'amaati jira Adaamatti. Egaa waltajjii marii kana irrattis egaa miseensonni koree hojii raawwachiistuu paartii badhaadhinaa akkasumas immoo miseensonni koree giddugaleessaa paartii badhaadhinaa fi hooggansi naannoo Oromiyaa hooggansi federaalaa akkasumas hirmaattonni hawaasaa kutaa garaagaraa hirmaachatti jiru waltajjii kana irratti. Waltajjii kana irratti egaa yaa'ii lammaffaa irratti qabxiilee cimanaan ka'anii fi akkasumas immoo hanqina ta'uudhaan ka'anii gara fuulduraatti irratti xiyyeeffatamuu qaban irratti egaa waltajjii kana irratti ka'aniiti jiru. Keessattuu bifa gabaasatiin fi akkasumas immoo gara fuulduraa maaltu ta'uu qabaa xiyyeeffannoon gara fuulduraa ta'uu qabu irratti egaa waraqaan qorannoo dhiyaachuudhaan hawaasni as yaa'ii kana irratti itti hirmaachaa jira. Konferansii kana irratti egaa qabxiileen ka'an keessattuu gama dinagdeetiin gama hawaasummaatiin fi akkasuma gama siyaasatiin paartiin badhaadhinaa fi mootummaan amma biyya bulchaa jiru hojiilee hojjechaa jiru irratti gabaasaaleen garaagaraa dhiyaataniitti jiru. Kanaan wal qabatee gara fuulduraa cimuu akka qabu irratti egaa ka'eeti jira. Miseensi koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa fi ministeerri galii adde Aynaalam Nugusees waltajjii kana irratti egaa qabxiilee kaasan keessattuu qabxiilee 8 paartiin badhaadhinaa yaa'ii isaa irratti murtoo itti dabarse keessaa gara fuulduraatti gama dinagdeetiin gama hawaasummaatiin akkasumas gama haqaa fi dimokiraasiitiin gara fuulduraatti dippiloomaasiidhaan wal qabatee hojiileen hojjetamuu qaban egaa cimuu akka qabanii fi keessattuu milkaa'inoonni tibba darbe keessa raawwatamaa turan gara fuulduraatti cimanii hanqinoota mul'atan irratti keessattuu dinagdee cimsuudhaan wal qabatee haqa mirkaneessuudhaan wal qabatee dimokiraasii dagaagsuudhaan wal qabatee fi akkasumas immoo gama dippiloomaasiitiin hojiin gurguddaan hojjetame gaafa Afrikaattis ta'ee sadarkaa idil addunyaatti hojiileen hojjetaman akka cimanii itti fufuu qaban egaa kaasaniiti jiru. Kanaan wal qabateetis paartiin badhaadhinaa qabxiilee murtoo 8 yaa'ii irratti murteeffame keessaa gara hawaasatti gadi buusuudhaan gara fuulduraatti akka irratti hojjetamu adde Aynaalam kaasaniiti jiru. Egaa akkasuma immoo miseensi koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa fi akkasumas pirezidaantiin naannoo Sidaamaa waltajjii kana irratti argamuudhaanis isaanis gara fuulduraatti paartiin badhaadhinaa akkasumas mootummaan amma biyyattii bulchaa jiru hanqinaalee hawaasa keessa jiranii fi biyyattiis muudachaa jiran qormaata biyyattii yeroo ammaa kana qoraa jiran daran kan hubatuu fi qormaataalee kanas paartiin badhaadhinaa qofa isaatti kan hiikuu hin dandeenye fi gara fuulduraa ammoo paartiin badhaadhinaa hawaasa waliin ta'uudhaan hawaasa hirmaachisuudhaan kutaalee hawaasa garaagaraa hirmaachisuudhaan qormaataalee kanneen furuudhaan gara fuulduraatti cimnaalee jiran itti fufsiisuudhaan hanqinaalee jiran immoo furuudhaaf akka hojjetu kaasaniiti jiru obbo Dastaa Leedaamoo. Kanaan wal qabatee gara fuulduraatti hirmaannaan hawaasattis cimuu akka qabu kaasaniiti jiru. Hirmaattonni waltajjii kanaatis keessattuu hanqinaalee gama bulchiinsa gaariitiin mul'atan akkasuma immoo malaamaltummaadhaan wal qabatee bal'inaan hawaasa biratti komii ta'ee ka'uu kaasaniiti jiru. Hirmaattonni bu'uuraalee misoomaa caalmatti hojjetamuu akka qabanis gaafileen garaagaraa ka'uudhaan egaa hawaasni gara fuulduraatti kanneen irratti hojjetamuudhaan rakkooleen hawaasa biratti bal'inaan mul'atan kun akka ka'uu qabu hirmaattonni waltajjii kanaa kaasaniiti jiru. Kanaafis egaa yeroo ammaa kana galma keessaa deebiin itti kennamaati jira Abaaboo. Hayyee riippoortara keenya Sisaay Soorichaa magaalaa Adaamaa yaa'ii paartii marsaa lammaffaa kan paartii badhaadhinaa fi hawaasa magaalaa Adaamaa hirmaachisee odeeffannoo bal'aa daawwattoota keenya biraan geesseef guddaa galatoomii. Riippoortaroota keenya hunda keessanuu guddaa galateeffanna. Kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa tamsaasa kallattiin oduun sin biraan geenya ammas akkuma itti fedhi kan inni jiru amma immoo odeeffannoo gara biraattan darba. Qindoomina qooda fudhattoota biyya keessaaf alaa cimsuun xiyyeeffannoo qoricha irratti ifoominaan akka uumamu gaafatamee jira. Konfereensiin dhiyeessii qoricha idil addunyaa arfaffaan Finfinneetti taa'ameera. Taammanaa Girmaa dabalataa akka taanutti qindeesse. Konferensiin dhiyeessii qorichaa fi galteewwan yaala fayyaa idil addunyaa afraffaan magaalaa Finfinneetti gaggeeffameera. Konferensicha irratti qooda fudhattoonni damichaa biyya keessa fi alaa kan hirmaatan yoo ta'u agarsiifni galteewwan yaala fayyaas dhiyaateera. Saganticha irratti haasawa baniinsaa kan taasisan daayireektara olaanaan tajaajila dhiyeessii qorichaa Itoophiyaa Dr. Abdul Qaadir Galgaloo kaayyoon konferensichaa tumsa qooda fudhattoota damichaa biyya keessa fi alaa cimsuun sirna oomishaa fi dhiyeessii qorichaa si'ataa iftoominaa fi itti fufiinsa qabu mirkaneessuu ta'uu ibsaniiru. Konferensiin kun kaayyoo sadii qaba. Inni tokkoffaan akkuma biikeennatti qorichi baay'een biyya alaa irratti kan oomishamu qorichi oomishamu kun dhaabbanni oomishu qulqullinni isaa eegee yeroo isaa eegee yoo nuuf dhiyeessuu danda'e kan cimu cimata kan dadhabata jennee
kan itti jajjabeessinudha itti waltajjiin akkasiidha. Lammaffaan ammoo dhaabbilee fayyaa keenya keessatti qorichi kaansaraa hir'innaan kan jiru ta'uu isaati. Kakkanaa wal qabatee fooyyessuu kan dandeenyu namoonni baay'een dhufanii asirratti galmaa'uu danda'an jechuudha. Sadaffaan walgahii kan geggeessinuuf biyya keessatti oomisha dabaluudhaaf jechuudha. Itoophiyaan tajaajila damee fayyaa fooyyessuuf tarkaanfilee garaagaraa fudhatti kan jedhan Dr. Abdul Qaadir kanaanis galteewwan yaala fayyaa alaa galaa turan tokko tokko biyya keessatti oomishuu dabalate bu'aaleen qabatamaan isaan biroo galmaa akka jiran dubbataniiru. Fooyyessi dinagdee gooroo akka biyyaatti taasifame faayidaan damee fayyaatiif argamsiisaa jiru olaanaa ta'us himaniiru. Waggaa 3 dura yoo fudhanne dhaabbanni keenya qofti biyya keessaa kan bitu ture bileen 1.4 qof ture jechuudha. Bara kana yoo ilaallu bileen 9 ol ce'ee jira. Kun jijjiirama guddaadha. Maaliif namni oomishus humni isaa dabalee jira. Lammaffaa fooyya'insi dinagdee irra godhame kunini namootaa fi haala gaarii uumee jira jechuudha. Itoophiyaan oomisha qorichaaf carraa bal'aa qabdi kan jedhan Dr. Abdul Qaadir Galgaloo carraa jiru faayidaa irra oolchuuf fooyyessi imaammataa investoroota alaa fi biyya keessaaf haala mijataa uumuuf dandeessisu hojiirra oolaa akka jirus himaniiru. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessaa faarma hab yookaan ammoo iddoowwan qorichi itti oomishamuu danda'an mijaawaa ta'an keessaa tokkodha. Maaliif qilleensi Afrikaa qilleensi biyya keenyaa baay'ee gaarii qoricha oomishuudhaaf baay'ee gaarii. Eessayyuu fudhadha baay'ee gaariidha. Lammaffaa walitti hidhamiinsi dinagdee baay'ee qabna. Naannoo kan taa'u gaanfa Afrikaa kan taa'u kennaanii walitti hidhamiinsi keessattuu balaleensa xayyaara Itoophiyaatiin wal qabatee walitti hidhamiinsi dinagdee cima kan qabu ta'uu isaati. Sadaffaa iddoowwan dhimmi kan itti oomishuu dandeenyu ispeeshaal ikoonoomik zoonii qabna. Qilintoo qabna. Bakka baay'ee jira. Iddoon kun haalli isaa mijaa'aadha. Bishaan qaba, elektiriika qaba, waan baay'ee qaba. Achirratti oomishni isaanii yoo cimuu danda'e achirratti dhufanii invest gochuu danda'anii haalli mijaan kan caalan jiru. Inni dhuma mootummaan dhimmi kana jedhee investimentiidhaaf kan hawwatata jedhee gatii xiqqeessuu keessatti wal qabatee yeroo dorgommii adda addaa keeggalan isaaniif ammoo dursi kennu wal qabatee hojiin adda addaa hojjetamaa jira. Sagantaa kanaan hudhaalee fi carraawwan dhiyeessii qorichaan wal qabatan irratti kan mari'atame yoo ta'u konkolaattonni tajaajila fayyaaf oolan 62 naannoleef dabarfamaniiru. Dabalataanis dhaabbilee dhiyeessii qorichaa bara 2016 raawwii gaarii galmeessaniif 20f beekamtiin kennameera. Oduu maddeen alaarraa arganneen biyya Afrikaa dhiyaa Gaanaatti weerarri kooleeraa mudatee sektara fayyaa biyyattii irratti dhiibbaa uumaa jiraachuun himameera. Jalqaba kutaa Akiraatti kan mul'ate weerarichi guyyoota muraasa keessatti kutaalee biyyattii kanneen akka kutaa giddugaleessa, kutaa dhiyaa, kutaa Ashaantii fi kutaa bahaatti babal'achuun lubbuu namoota gaagaa jiraachuun himameera. Gabaasa torban dura baheen namootni 6,100 dhibichaan qabamanii lubbuun namoota 51 darbee jiraachuun ifoomeera. Mootummaan biyyattii ammaaf weeraricha to'achuuf iddoolee weerarichitti hammaachaa jirutti wiirtulee yaala fayyaa qopheessuun namoota 850 olii fi talaallii afaaniin fudhatamu kennaa jiraachuun himameera. Dhibichi faalama bishaanii fi nyaataan kan tatamsa'u ta'uun wal qabates lammiileen biyyattii qulqullina dhuunfaa fi naannoo isaanii irratti akka hojjetanii fi miidiyaaleen biyyattiis hojii hubannoo uumuu irratti babal'inaan bobba'aa jiraachuunis himameera. Kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa chaanaalii Afaan Oromoodhaan tamsaasa kallattiin oduun guyyaa kanaaf isin biraan geenye kanneen. Oduu isinitti himuun waliin tursii kan hin taasisee Abaaboo Maammuutii qophiileen keenya idilee itti fufu yeroo gaarii.